Guyyaan har'aa kunni dabraa ta'uu namuun dagatina. Islaama taanee jiraachuu akka taatus ni yakkamna. Wakkaatti naaf nu gargaarsa rabbii keenyaatiin ol kaana. Du'aan qabriitti nu galchin jiruun nasrii harkuu feena. Guyyaan har'aa kunni dabraa ta'uu namuun dagatina. Islaama taatee jiraachuu akka taatus ni yakkamta. Wakkaatti naaftu gargaarsa rabbii keetiitiin ol kaata. Tanaan qabriitti sin galchin jiruun nasrii harkuu feeta. Tanaan. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد وبلين كينيا ورين channel خنا جلتي أرقمتن خنفولا كاميرا خناتين ندوتشا جرتن وهند درا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إيجا سلامتا ور جنتا ولر السلام مني الرئين نفقبته دفته جتشون كيسن هناف أستاذ سيف الدين محمد داعي إسلاما جيخا بيخيسا علماء بيا خيسا إمامني في خنا هند أفيري أكا إسان هندي هواسا وبرسيسن أفير بك هدوتي مهادرة هدوف سبب خنته داعي إسلاما خجوء نشيداتنا لغيسن جتشوف ديدان كبا خن لغينيس أسمان چانالا خنجلا إسنفين كايا إن شاء الله مي أماف نشيدان داعي إسلاما جتوسن أكم فكاتي يا إخواني ورحمة الله هجيوسني بركة والجين تكال قداني نبدأ بسامي يرقيسني تنال إسلامي وسيمتني سمن أسلاما جني وليني ولن دجا سقا ربيني إنجيل رسلا كنماتني قرو جراجو رب فناني مالوانو قولن إسان جبني سايب نعتني إتو مريسا إسي يورلتان إنجون نخاسا هايب نعتني إتو مريسا إسي يورلتان إنجون نخاسا داعي الإسلام خاور كاسا بيتون نخنيا خاور كاسا خاو خيسني جنبون سيسا إسي يورلتان إنجون نخاسا داعي الإسلام خاور كاسا داعي الإسلام خاور كاسا خاو خيسني بيا نخاسا إسي يورلتان إنجون نخاسا خاو خيسني حراسا خاسا إسي يورلتان إنجون نخاسا مالك الملك موتي والمرام وإنسي قدام خجو خنا دغيسن جچوغا اسنون دينو ازيلن نبريستني اره ابا داعي اسلاما جوسن قبنه اسن دفنا جرا استاذ سيف الدين محمد مي انني سلامتا اسن جئ وان تكتك اما ايغسي هو نشيدا هغم اكا وجته جروفي اما نشيدا هاريتن تربه خنا كيس وجته سن قبا سنله isin dhageessifna gamanumaan gama ustaaz Saifuddin isin dabarsa salaamtaa isinin je'e achi booda gama waan inan isaaf dheeysutti waliin deebina. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلينكي ورين صاحبنا كسم وردفتوتا شيخ خينيا شيخ إبراهيم شياسين بقى جراتني الرقيسان بقى جراني الرقيني الحمد لله رب العالمين وهند درا شكري ربي أكن دجنة أن اللين إسن اللين جمانمان إسن هبتشيسون بربادة نمني ربي تيارن كمنه يرو هند شكرين دجتو بليين خيا ورا نمي ربي تيارك أبو أمو
akka mucucaatee jiru ifu hubachuu qabaa jechuudha. Namni shukrii rabbii dadhabee namuma rahmaanitti mufii qabu rabbiilleen itti mufataa. Isan mufannaan rahmaan sin mufatee jira jechuudha. Kanaafuu zanniin keenya rabbii keenyatti nagaya qabna inshaallah inillee nuuf haadhiisu jecha. Obboleeyyan kiyya ani eenyu waan juurratti jalqaba ani Seyfuddiin Muhammad Yuuyaa yookaan Yuusuf jaaniin akaakoo kiyya ifisin barsiiseetiin jira jeetiin amana fadisittiin dhaladhee haramaayattiin guddadhee fadisit dhaladheetiin haramaaya barnootaaf bara 2000 jechuudha deeme akka lakkoofsa biyya tanaatti jechuudha 2000 fadisirraa deeme duraan kun asuma Shemaama Ziyaad birattiin usulaa fi buluuqa qara'uu ture achi qara'uu ture obboleeyyan kiyya gaafii isheenii naan dhiheessiniin isinii himu jira kun arjummaa kiyya irraa akka ta'ellee naa hubadha if isin barsiisuun akkaataa barnoota kiyyaatii fi akkaataa guddina kiyyaatiin hangafa waan ta'eef dura kana kaasuun na dirqamsiise mucuma tokko ammallee mucuma inshaallah gaafasillee mucuma bara 2099 mana keenya deemeetiin Shemaama Ziyaad bira dhufe anaa qur'aana buuse usulaa fi buluuqa Shemaama Ziyaad sheeka kiyyaa gola waddeessaa ganda goraatti kabarsiisu araddaa qofaan hin beekne ganda sanii achitti barachuu ture achitti anaa barachuu ture xiqqoo tureen achi deemee haramaaya dura awwadaa hin dhufe awwadaayitti usula irraan deebi'e usula irra deebi'eetiin gaa usula sheeka bira qaraanee dhufne haareetti irra deebi'e san booda buluuqatti hin deebine harriyaadumatti hin dabre warri kan akka buluuqa hin qaraane kanaan hin jenne buluuqa Shemaama Ziyaad irratti hin qara'e akkasitti obboleeyyan kiyya ani dhalataa walumaa galattuu dhalataa aanaa fadis jiraataa aanaa haramaaya barataa Sheekh Abdulatiif Mattaanii Allahu akbar hammallee jechuudha ammumaan tanallee barataa sheekaati kanaaf egaa kanuma keessa osoon deemuu bara gaafileen isheen naa dhidhiyeessan dubbiseetiin jira gariisi akkanattu ichinumaan beeka gaafileen sheekaa an naaf galaa dhimma nashiidaa irratti amma sheekaa zamana kana wal barre laakiin dhimma nashiidaa irratti bara 2004 waa barreessu eegalee jechuudha sheeka kiyya gaafa daa'ii hojjetu san 2004 maaliin dalage يا ربي يا إلهي مالك قادرا ورابي سدين كينيا تقوت أردرا يا ربي نسريدان نقم سيارا جت نشدان تيا تجل كواجة شورا زمن سن أحباشي جرا ورابي سدين كينيا تقوت أردرا يا ربي نسريدان نقمتي سيارا الله أكبر جيتي نشيدان كي خجل كبا سني خانا وانت كمان ما وانسي وبچيس فروجر سايبة تكون كبا جابر رشيد جانيني إساتا نشيدا ببرسو جرولالين قلي أنجل كبا يچو نينجالة نشيدان جالة يدل جل كبا نعرف فين بيخ وكانت نعرف لقى إني خيس نعرف فين بيخ الله هو الله الله واحد يا ربي غرغاري أهل التوحيد الله أكبر جي يدل قلنا نعرفه لكن ورامنا ديبسن يدل الرفو جل كبا رئيسني جيسن جيري يسنتي دايك عادي دمي في سجل جتشورا ديما سن ديما ورابي أما قابا كأني بدين قرر ربي داعي متي خجل كبا خجل كبا إسامتي داعي درا نشيدا ميكا ورابيان
daa'ii dura kadhunfaa kiyyaa sannii waraabe kadhunfaa kiyyaa jechuudha. Kaniin amma siimu kananii waraabe san bira dabree naa fi saahibni kiyya kun jechuudha. Jaabir kun dammaqaa damma isaa ol ka'aa hawaasa burqaa ilmi islaamaa majlisa jabeessaa madda xaafistoota markaza jabeessaa. Kajuu nashidaa kana waraabuu turre waliin taane. Ustaaz Jaabir Fadis asumaanuu nageenya keenya siyaada qabu. Bakka jirtutti wallaahi rabbiin irraa qacale sin murinni saahiba kiyya sin jaalladha. Ati naaf qaaliidha jechuun barbaada inshaallah. Akkasitti kana malees nashidaa biraati jira. Ka waliin dalaguu turre. Barattoota keenya jabaadha jabaadha barattoota keenya jabaadha jabaadha meewaa hundumaafuu rabbuma kadhadha diin islaamul qabuuf namuutu muraada diin islaamul qabuuf namuutu muraada nashidaa jettu naaf inni waliin Allahu akbar amma eega eegaltanii fas jidduun amata kudhan kudha takka amata meeqata amma 15 jirraa miti eega kudha afur kudha ata amata bakka gara 13 kudha 4 ni ta'a. amma bara 2004 kan jalqabdan 2004 if bira jalqabne malee waraabbii ka waraabne bara 2006 waraabne. jaha waraabdan 2006 waraabne 4 5 amata 9 jechuudha. amma sagalee Eega nashidaa eegallee amata 9 deebisee kanatti aansee ani nashidaa islaamummaadhaaf qalamne ittis duune ni sidhamne si waywaanne nu kanni waan si kadhanne bilisummaadhaaf dheebonne si waywaanne nu kanni waan si kadhanne nasri islaamaa dheebonne tayyattuun waraabee nashiidaan teerree hedduun gaa nasrii islaamaa diin keenya akkana tahe maa akkana taatan aywa wama kanarra naannoo itti hedduun jiraase akkasi ani nashidaa kanaan dalaguu ture gaafa ummanni keenya ummanni islaamaa bormaatti akka malee foon isaanii bilcheessanii foon nyaatanii foon ummata islaamaa bilcheessanii jechuudha. Amantiin budiizimii fi amantii akkana akkana malee waan akkana akkasiisanii ture. Islaam akka malee distii bilcheessanii nyaachuu turan distiitti foon laalee sammuun tiyyatuun na jeeqamuu turte nashidaa san ganda kodheellee ana haramaa yaa raddaa gobbee caalaa keessa taa'eetiin mana ibsaa ammata haaruun keessattiin taa'ee barreessu ture. Saahibban kiyya ramadaanii fi akkasuma misbaax taajuddiin yeroo san nama na cinaa taa'ee magaalaa naa uwwisurraa isaan tokko. Mashallah. Isaanii wajjin tureen nashidaa kana yeroo hedduu Seefdiin suuraalee nama foon isaanii nyaatanii kana silkii keessaa haqii mataa ifin jeeqinii naan jechuu turan. Halkan sadi akkana wal jala osoon irra fin qaaxiraa buleetiin guyyaa afuraffaa osoon akkana laaluu imimmaan qabachuu dadhabee dirqitti ibsaan san ammallee rabbi jannataa kan nuuf ni du'e dirqitti silkiitii jenarraa fuudhanii torbaan tokkoof silkiitii jenarraa hidhan sammuu jeeqama jaanii silkiitii jenarraa hidhanii torbaan tokko jechuudha. Hin kennuufi jechuudha narraa hidhan torbaan tokkichisan guyyaa sadii walitti hirrafe kan hin qonkoma nyaadhee hirribatti deebisu jechuudha. Kunis waan ajaa'ibaati guyyaa sadii hirriba walitti danda'uuni guyyaa sadii walirra feetiin jechuudha. Sadi raftee ammas Guyyaa sadii walirra fee jechuudha. Qonkoma nyaadheetiin hirriba deebi'a taraa hirribna dhufuu idee xiqqisho ciisee tumaan ammas silkiitii yaana harkaa fuudhan sammuu jeeqama jaanii ciisee ka'ee ammas xiqqisho taa'ee tumaan deebisa qonkoma nyaadheetti deebisa. salaata bicha Salaatumaan salaataa bakka khalaas waan takkan godhu gas booda hoggaan torbaan takka taa'u silkiitii yanaa deebisanii san boodaan ka'ee nashidaa tana waraabe jechuudha. Nashidaan barrooytee jirti waraabe. Daa'ii islaamaa kajuu kun kana booda isatti aanee dhufe jechuudha. Akkas. kanaatu biyya keessa bal'ate Aywa. inshallah yeroon teenyaas gabaabduu ta'uudha wajjin nashiidaan an bira kutuus hin barbaanne nu jettu malee kan hin sigad hin dhiifne nashiidaa guyyaan arraa kun ni dabra jettuu fi tamaaddaa haraashiisan isa gaakan amma biyya hunda keessaa kan dubbachaa jiru isinis warreen kanarra baranis hedduudhaa jira nashiidaa guyyaan arraa kun ni dabra tahuu namuun dagatinaa jettu san abbaan kunoo isa qabeetin jira kunuuna bira jira maasha allah ustaaz Saifuddin rabbiin sirraa haa qeebalu himmaa kee rabbi bakkaan si haa gahu
meetar takka nashiidaa guyyaan arraa kun ni dabra jettu san nuufis ni jetta akkamii fi akkamitti waraabdanoo? Hedduu namni tokkollee nan gaafanne amma dura gaafii kana lafarratti malee miidiyaa irratti namni nan gaafanne dhimma nashiidaa daa'ii islaamaali guyyaan irraa kun ni dabra jettura nama hedduu jeeqamee garuu namni hedduun nan gaafanne. Ni jeeqaman gaafiin gama kiyya dhufte lafarratti dhufte hedduu jira namni akkuma isinii galee fodhaa jeetiin hin ture. Kanaafuu inshaallah warra lafarra gaafiin dhiyeessu turtanis asuma miidiyaa sheekha keenya Sheekh Ibrahim Shayyasin jalatti inshaallah gaafiin keessan isiniif deebi'a jeetiin amana. Guyyaan irraa kun ni dabra ta'uu namuun dagatina islaama taatee jiraachuu yakka taatus ni yakkamta wakkaatti naftu gargaarsa rabbii keetiitiin ol kaata tanaan qabriitti singalchin jiruun nasrii harkuu feeta tanaan qabriitti singalchin jiruun nasrii harkuu feeta jennee waraabnee turre. Obboleeyyan kiyya waa hedduutu isin bira jira kabaha jirtan khadiha jirtan khakaabaa kibbaa akkasumatti roorrifama kufrii roorrifama firqaalee garagaraa munaafiqaa hedduu takka waa hedduudhaan dararamaa jirtan waa kakabiirummaa walin roorrise taatu waa kadhimma dhuunfaatii walin roorrise taatu namoonni hedduun hawwiin isaan barbaadan isaaniif guutamuu dhabee akka hedduu tokko keessa jiran sanirraa kaasee an jechuudha yeroo san firqaa ulamoota keenya wal naanneessuu turtee jira guutumaa guututti firqaa afaan sablattoota ulamoota keenya arrabsituu jechuudha. Kanarratti yeroo san aariin akka malee ture katabee isi ifuma bira dhageeffadha asirraan narraan eegina. An nama tokko Ahmadii fi Muumman yookaan Abdii Yusuf Bakar je'ee namni irra barreesse hin jiru akkasif fudhadha. Ammoo cufuma nama ulamaa irratti arraba dheeratuutiif deebisaadha. Arrabaasi. Nama ulamaa'ii arrabseef arraba isin. Abbaan ulamaa'ii arrabsee arraba keeti bakkuma jirtu fudhadhu arrabsamtee jirta. Siitu ulamaa'ii arrabseef arrabsamtee an deebisaa si hanganaanii irraa gala. Dhimma maaddaa haraashii ammoo isin jaallanna bakka jirtanitti hawaasni keenya warri maaddaa haraashii barachaa jirtan ammallee isin jaallanna isiniif halkanii guyyaa laffaana. Halkanii guyyaa carraaqqiin keenya gama keessan qacarraa'inu halkanii guyyaa itti fufa inshaallah hanga dandeenyen jechuudha. Sayoom waa taatee tarabbii ammallee eganaa diin keenya dhufee diinirraa mee wilaa banaa ol ka'aa hin tattaa'ina maddaa haraashii yaa maddaa qur'aana rabbii owwaadhaa antum ahbaabee hojiin tee hundiinaa taate jaaladhee qalbiin fadisi ka'ii addunyaa guutuu dhaqqabii alaabaa teetii sol qabii fadisi ka'ii addunyaa guutuu dhaqqabii alaabaa diinii sol qabii. Fadis maaliif jettee yoo naan jettan asirratti deebisaan isiniif qaba. Fadis yeroo san guutumaa guututti akka biyya hunda keessan jirreetu isaan bira jira. Saniif maqaa isaanii dha'uu wanitti naqaas dhalootaa miti. Akkasii sochii isaan qabaniitu sochii addaati. Fadis gaafasii barbaaduudhaaf miidiyaa gama keenya miidiyaa keenya deebuu isin feesa gama ustaaza keenyaatiin isin deebisa. Inshaallah yeroo balloo walitti deebina ani gama kiyyaan akkanaan isin jabbaleen kiyya. Inshaallah maasha Allah ga asirraa ustaaz Saifuddin Muhammad kan as dura sagaleen isaa isin bira jirtu kun warraa akkanatti dhufee addaan isiniif babaasaa jira. Maadda haraashii waan ajaa'iba sitti tahurraa bakka hedduutti maaddaan haraashii kan gaggeeffamtu walgahii irratti hoggaa dhiheeysan as baasanii nama hanga barate dhiheeysan. Waan ajaa'iba irraa sochii ustaazni keenya himu kana ija tiyyaan ilaalee arge fadisitti waan addaa teessumuma teessu tanaatu bakkuma takkaa sheeka bakkuma takkaa dhiyeessan malee namni ol ka'ee waa madaraka irratti ol bahu hin jiru. Dubartiin dhiiraaf duratti ol baatee dabarsituu hin jirtu bakkuma ta'anii sharaan fayyaan waan barate baasa. Allahu akbar maasha Allah waan kana rabbi isaanii haa tursiisu.
gamananga ustaazin nashiida hariya tan tokkummaa jettu nu mee gama siidhaa يا ولي قلو خطابا ثم شنما بفا ولي مدلو رحمة ما دام ولي رفنها ولي تلو خطابا ثم شنما بفا ولي مدلو إسلام ما دام ولي رفنها ولي تلو شرعتكما يا إمام يا ولي قلو رحمة على ولي بنيها ولي تلو خطابا ما شنما بفا ولي بللو إسلام على ولي بنيها ولي تلو جتي وبلين كيا ان شاء الله channel خيا سيف الدين محمد جتني يو سنتن نشيدا خيا غوتو مانغوتو ترغچ دنديسن خنافوغا نغي انو ترى مع السلامه أنا اللي نردفتو تخياف أكان channel خنر خاونا فيمتن ابشر يا سي يمني جرا إن شاء الله. نغي